Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eeddan. Egaa ka viidiyoo bareedduu takka qabadheen kara keessan dhufee jiraa obsaan viidiyoo tana yoo dhaggeeffattan waan baay'ees keessaa hin argattanii meeshaalee baay'ee bareeda ta'e qabadhee kara keessan dhufeera. Meeshaaleen kun meeshaalee eenyutu hojjisiifate kan jedhullee asuma keessatti hin argattan. Warri chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawata tan hoggaa jiraattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'achuun gamana waan affeerraa kooti. Warroonni immoo ana faana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechaa kara yaada koo ittan ci'an isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik godhaa sheeris godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a. Please viidiyoo irra dhari'ina. Yoo viidiyoo irra dhariitan kan duubaa isin jala darbaa kan fuulduraatis isin jala darbaa jidduu kana keessatti maal akka qabattan adda baasuu dhabdan. Ani yeroo hundaa waan tokko waan itti dhimmame dhugaa dubbachuu filannoolee baay'een filachuu beekaa of jajuuf osoo hin ta'in meeshaa akkanuma maraxaa hin oolu. Isuma dhugaan isiniin jedha ani bi'aachuma mana harabaatu taa'ee ani guyyaa gaafa tokko waa'ee kiyyaa of guddisee dubbadhee toon beeku. Waa'ee filannooti irratti garuu nan dubbadha afaan guutee jechuudha. Yeroo ishiin natti aartu jira haati manaa ani bira hojjedhu jechuudha. Irra hin turu dafeen filadha jechuudha filannoo. Gaafa filachaa deemte ijuma kee kana simaraa deema. Waan gaarii ta'e kana badaasitti ta'e oduma filattu waan badaarra buuta. Kanaafuyyuu filannoo keessan tolfattanii meeshaaleen barbaadan nu bira hin jira. Meeshaalee kana eenyutu bitachaa jira? Eenyutu dhalabate? Kan jedhullee tanaan dura jechoota baay'een dubbadhee ture. Meeshaa tokko ofiitti jiraadhee jireenya ofii kiyyaatti jiraadhee ofii kiyya kanatti fayyadamuun isin beeksisedhee tan ture. Egaa har'a meeshaalee kana ofii kiyya kanan hojjisiifadheedha jechuudha. Mana kiyya hin geenye guyyaa muraasan booda ni dhufa. Garuu isinii dhiyeessuu ejaan qabuufan isinii dhiyeesse jidduu kana keessatti maaliif meeshaalee fuulduratti waddadaa deema ijaa ta'eef warroonni hojjisiifachuu barbaadan jidduu kana keessa hojjisiifattan gaariidha. Fuulduraan fulbaana irraan booda onkololeessan booda cidhatti deemnaa mana baasutu jira wantoota adda addaatti jira warri wal fuudhee tanaan dura wajjin ture maatiin yeroo diggisanii jechuudha akka aadaa keenyatti ni jira. Hundi keessanuu hin beektan isaan viidiyoo isin jalaa yeroo hin fudhadhu waan akkasii san irratti illee waddadaa deema birraa already wanti hunduu waddadaa deema. Kanaaf anillee meeshaa yeroo kana mana kiyyatti galfachaa jira jechuudhaan isiniin jechuu jaaladha. Akka argattan teebiliin tun baay'ee bareeddi. Soofaa wajjiniin jechuudha. Soofaa guyyaa muraasa booda hin dhufaa viidiyoo isiniifan hojjedha already meeshaa kiyya guutuu isaa wajjiniin rabbiin achiin haga guyyaa muraasaaf galaa. Gaafa san viidiyoo guutuu isaa isiniifan hojjedha jechuudha. Soofallee meeqa akka fixe walumaa galatti jechuudha. Amma meeshaalee kanan beeksisuudhaa dhufe meeshaan kun xarapheezaa ofii kiyya hojjisiifadhe. Xarapheezaan tun baay'ee bareeddi. Xarapheezaa yoo firattan kan yeroo baay'ee soofaa keessa wajjin kan deemu. Kararii soofaa keessanii wajjiniin kan deemu ta'uu qaba. Anayyaantu asallaa soofaan kun filannoo kootidha. Maaliif? Soofaa kootiin wal fakkaata. Teechiseen kan yeroo san isinitti argisiisa jechuudha. Ammaaf garuu warroonni bitachuu barbaadan warroonni xalabachuu barbaadan ani kanaan xalabadhee kan biraatis ka teebilii tanaan dura isinii hojjedheetoo jira. Ni jira isiniin jechuufan. Egaa baay'ee bareeddi isiniin jechuu jaaladha. Itti aansuudhaan kanan haga ammaa irratti hojjedheetoo hin beekne teebiliidha. Teebiliin nu bira teebilii televezyiiniiti. Nu bira baay'eetu jira. Akkaataa isinitti barbaadanitti. Kan televezyiinii cufanaa hoo barbaadanitti cuftanillee ni jira nu bira jechuudha. Wanni nu bira dhabdan hin jiru. Meeshaalee harkaan hojjetamu jechuudha. Akkaataa ammayyaa ta'een bareedina isaa eeggate. Akkasuma immoo akkuma bareedina isaa eeggateen immoo meeshaa cimaa ta'e. Wanta tokko kan homaa wanni tokko hin qabne akka isin barbaadanitti suuraa isin argitan isinii bahuu danda'u. Filannoo maaliif kana goote ayyaantu asallaa hoggaa jettan ta'e yeroo baay'ee suuraa ani girgiddaatti godhasan baay'ee an ofii kiyyaa keessi kiyya hin barbaadu. Kanaaf kan jedhuni suuraawwan baay'een qaba. Suuraan abbaa kiyyaatu hagaarraa obboleettiin koo gizee dhufte yeroo hunda maa ol keessa maaliif hin fannisne yeroo naan jettutu iyyuu jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan teebiliin kun baay'ee dheeraadha. Amma asirratti suuraa irratti gabaabbatee isinitti mul'ate mare darajaa qaba. Kanaaf filadhe maaliif akka argaa jirtan jibbaasin jala kanaan ta'a. Karanaan immoo waan barbaadde baabilii waan feete godhachuu dandeessaa. Akkuma argaa jirtan masaabaa qaba. Kara lachinuu masaabaa qaba. Masaabaan tokko jira, masaabaan tokko kara dakaanutti jira. Baay'ee kan bareede. Darajaan isaa biyaansi darajaa 4 qaba.
footoo feetan irra godhachuu dandeessanii hababaa barbaadan irra godhachuu dandeessan. Fakkeenya mana haraboota mana tokko waggaa seentan kara saaloonii waggaa seenuu heddan teebilii warra akkanaa kana argitan kan jalaa kana osoo hin ta'in isa hababaa xixiqqaa irra godhatan jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu hin dandeessu. Warri barbaadan hababaa, warri barbaadan footoo achi gubbaarra teechisuu dandeessu. Ani garuu filannoon koo footoon barbaada. Ijaa ta'eef hababaa osoo hin jedhu hin galchu koodoon ta'in footoowwan baay'ee nan qaba. Kanan iddoo kanarra teechisu kiyyas ta'ee kan daa'ima koollee ta'e jechuudha. Haala kanaan filannoo koo kana teechiseetoo jira. Warroon inni barbaanna jettan bilbilli kiyya inni jira YouTube irraa. Ammas immoo sirrittan himaa duwwaa 945826745 na dubbisuu dandeessa. Warri haarawaa taatanidha. Warri tanaan dura ni qabdanii ni barbaanna wayita welkaamni isiniin jechuu jaaladdaa. Egaa kana fakkaata viidiyoon koo guyyaarraa ni jaalattan jedhee abdii qaba. Dhugaan isiniin jaa viidiyoo kana baay'ee jaalattan jedhee tan abdii qaba. Maaliif hundumaa ol meeshaalee akkanaa kana bitachuu jechuun mana ijaaruudhaan garaagarummaa hin qabu. Meeshaalee akkanaa kana qalbiitti ittiin dhufan dhugaan isiniin jedhaa jechuudha. Kanaafuyyuu waan akkanaa cimaa akkanaa kana odoo galfattanii illee hedduu natti tola. Maaliif ani ergan galeen baay'een ture biyya keessa nan beeka waan ta'eef itti jiraachatan beeka waan ta'eef mana ijaaruu jechuu fi meeshaalee mana keessatti galfachuu jechuun tokko garaagarummaa hin qabu. Manas girgiddaa qofa ijaartee fi hin bareedu. Mana akka feetetti ijaarii qalamii feetetiif meeshaan mana keessa jiraachuu baannaan inuma hin bareedne jechuu jaaladha. Simboon dubartii akkuma dabbasaa ta'e simboon manaallee meeshaalee mana keessatti. Egaa gorsi amala kootidha. Soorii warri nutti illee dheeressiteettanii hoggaa jiraatan isiniin jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan kanan dubbadhu yeroo darbe viidiyoo hojjedheetan odoo suuraa isaan teechisiin hafe caammadhaaf baay'ee mirtiidha. Wanni biyya keessatti immoo rakkina guddaa ta'e yeroo kana caammadha. Feestaalii keessatti guurra. Caammaa yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif bootan teechisuun baay'ee rakkisaadha. Achi keessaa gaafa baastu foolii wayii fida. Akka mana arabaa mana tirfii qabaannee achitti dardarruu hin danqabnu. Mana tirfii hin qabnu. Mana tirfii yoo qabaanne namatti galchanna nuti jechuudha. Maaliif jireenya keenya dhakaa. Biyya keenya akka mataa keetti jiraatta malee akka ollaa keetti hin jiraatta. Mana tirfii hin qabnu. Fakkeenyaaf namni mana ellii qabu mana ofiitti galuun ala ni kireessa. Kuni dirqama jireenyatidha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan caammaa keessan akka barbaadanitti keessa galfattan qilleensa qabala. Akka argaa jirtan qilleensa qaba. Qilleensa kun caammaa kaawwannee hoggaa olli achi keessa hoggan qilleensa kanaan argata jechuudha. Akkuma ala yoo teechisne hin ajaa'u caammaan mitire. Kanaafuu yoo barbaanne immoo isa paawudarii achuma keessatti nasannastee foolii isaa kana wajjin fuudhee bahuu danda'a jechuudha. Qallaalumatti qulqullina keenya eeggannee akka biyyaatti jiraachuu ni dandeenya isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka dubartoonni biyya keessaa akkuma miidiyaa irratti argitan kana waan hundaanuu bilchaatanii jiran isiniin jedhee jira. Waan baay'eedhaan nu caalaa deemaa jiranii. Yeroo darbee dhugaa dubbachuun mana namaa meeshaa wayii gaafachuu dhaqeetan jechuudha. Isa harkaan ogummaa harkaa hojjetaman dhaqeetan baay'ee tokko ajaa'ibsiifadhe. Dubartiin kun dhiyoo kana heerumte biyya arabaa deemteeti miti. Biyyuma kana keessatti maatiin ishiidhaa qopheesse. Garuu meeshaaleen ismaartii achitti argee addaadha. Yoon kana jedhu hiriyoota koo akka ollaa keenyaa taana jechuu osoo hin ta'in akka mana keenyatti nullee jiraachuu qabnan isiniin jechuu jaaladhaa. Viidiyoon tokko kana